ija kee akka irraan buqqisan. Akkana nuun jedhanii miti warri keenya wanta tokko eegaa yoo nuun jedhan dura ija kee akka irraa hin buqqisan. Kan afaan Ingiliffatiin akkamitti jedhu? Keep an eye on. Keep an eye on jennaa jechuudha. Keep an eye on jechuun wanta tokko sirriitti ilaaluu, sirriitti hordofuu jechuudha. Ija keenya osoo irraan buqqisatiin eeguu jechuudha. Fakkeenyaaf, please keep an eye on my bag. Please keep an eye on my bag. Please keep an eye on my bag. Maal jechuudha? Baagii koo, boorsaa koo sirriitti eegii ija irraan buqqisatiin jechuudha. Ija irraan buqqisatiin sirriitti eegii jechuudha. Sirriitti eegii jechuudha. Ija akka irraan keep an eye on my bag. Keep an eye on my bag jedhaa jechuudha. Baag jechuun boorsaadhaan tiree boorsaa korraa yookaan korojoo korraa ija akka hin buqqisan waa qaba keessaa jechuudha. So lammaffaa moo fakkeenya lammaffaa. We need to keep an eye on the baby. We need to keep an eye on the baby jedha. Maalidhaa? Daa'imarraa ija hin buqqisachuu hin qabnu yookaan ammoo sirriitti eeguu qabnaa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Sirriitti eeguu qabnaa, ilaaluu qabnaa. Yoo ilaaluu baanne hoo daa'imman yookaan deemtee kufuu dandeessi, maal ta'uu dandeessi. Kanaaf you need to keep an eye on the baby. Daa'imicharra maal gochuu qabna? Sirriitti hordofuu, sirriitti ilaaluu qabnaa jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Follow, like, share hin irraanfatamu. Nigata Akaadaamiidha.